noi tasambanno, tasambanno, noi tasambanno, noi tasambanno. Harka fuune akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota koo maatii Boonaa Guddataa Ofishaal kan taatanii bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Akkasuma immoo amma maatii koo subscribe gootanii maatii kootti hin dabalamin kan jirtan chaanaalii koo Boonaa Guddataa Ofishaal kan jedhu subscribe godhaatii gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Hayyee kunoo arrammoo nama isin baay'ee jaallattanii nama kanaan dura walaloo isaarraa eebbifamtanii turtan nama baay'ee jaallattan barataa gaarumaa ittaanaa kan jedhamu isinii qabadhee dhufeera. Namni kun nama baay'ee isin jaallatteedha. Nama isin irraa eebbifamtee turtan nama baay'ee walaloodhaan beekamu isinii qabadheen dhufee sagantaa keenya hanga goolabnutti nu wajjin turaa isiniin jedha. Qopheessaan sagantaa kanaa Boonaa Guddataadha. Akkasuma kaameraamaaniin dugda duuba kaameraa keenyaa kan jiru immoo Iliyaas Masqalooti. Kanaaf amma dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jedha. Ayyee gaaruma baga nagaan gara istuudiyoo keenyaatti dhuftee. Baga nagaan eegda. Ayyee nu kabajjee sagantaa keenya kabajjee gara istuudiyoo keenyaatti baga argamteen jedha irra deebi'ee. Ayyee amma jalqaba isti maqaa kee fi maalirraa amma akka jirtu kan jalqabatu gara gaaffiif deebii keenyatti hin seeniin daawwattoota keenyaaf dabarsi. Ayyee galatoomaa anis istiidiyoo keessan kana baay'een galateeffadha na barbaadanii waamicha naa gochuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha sumaanii. Ani akkuma isin beektan maqaan koo Gaarumaa Ittaanaan jedhama. Kanan dhufee godina Qellee Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee jedhamurraati. Kanan baradhu Boongaa Yuunivarsiitiidha. Dipaartimentiin koo Ingiliffa waggaa 3ffaa. Jaalala waaqayyoo taanaan immoo cheerchittis sagantaa tokkoon karaa ijoollee wal barreeni achitti wal bartii goonee asiin karaa istiidiyoo keessanii na barbaaduu keessanii guddaa galatoomaan isiniin jedha sumaan. Eeshi haa ta'u eebbifamin siin jedha. Amma immoo ammas kanan gaaffii tokko si gaafadhutu gara gaaffiif deebii keenyaatti hin seeniin walaloodhaan akka beekamtu kanaan dura kaasiif hin ture walaloodhaan baay'ee beekamta. Inna utuu gara sagantaa kanaatti gaaffiif deebii keenyaatti immoo hin seeniin isti walaloodhaan sagantaa keenya nu baniin siin jedha. Tole walaloo man karaan dura walale keessaan siniif walala. Eeshi rakkoon qabu. Galatatu siif ta'a hin feetu wanta biraa utuuti na gaafattee siillaadha kanan jedhu ilaalee maaltu jira hiyyeessota jaallatte nu taaneerra sooressaa buukirraa yoo dhabne iyyuu nu maqaa keen dureessaa abdii guutuudha qabna wanta ilaallee boonnu utuuti nurra jirtus qaawwaa lakkoofne hin boonyu haa argamu haa dhabamu inni sun dhimma isaati harka guuttadhee nyaadha qabeenya koo kan saati haala danqamaa keessatti nusi godhannaan michuu iyyoomnes gadin taanu boonnee jiraanna sichuu maqaan kee ergaa dhaabee galaana mana ga'u dubbattee dhageessisuuf si maaltu sin dhaga'u duwwaa irratti dubbattee nan beeka guutuu ta'a kan jiraa maana dhiba du'aanuu si dhaga'a dubbattee dhageessisuuf qabda taangoo guutuu mootummaan kee baroondaa eenyullee achiis hin butu jaalalli kee dhugaadha miti akka firaaf lammii haalaaf qilleensa laalee nama jaallata namni iccitii namaa eedda namatti nama basaaftu nama duuba deebites waa'ee namaa naasoftu maafan si jijjiiraree atoo qabeenya koo dhokataa fuula kootu natti fagaafa waa'ee kee yaadu garaa kootu boqota abdiitu natti torama molgaa kootu jabaata akkan itti ibsuun dhaba garaa kootu na nyaata jabaan gonguddaa ta'e atoo qobaa kee goota eenyuma yoon siin jedhe garaan koo na boqota abbaa kooti siin jechuu fi abbaa caaltee argamta badii maal gootee beetta isa kamitti shakkamta abbaan nama godhatee nama dhiisee yoo du'a eenyuma takka keettan layyaa namaaf bu'a haadha kooti siin jechuuf haadhaan hin madaalamtu qixxee matakkaan qabdu eenyuttuun ilaalamtu jaalalli haadha har'a yookaan kan irra keessa koo dhugaa ba'a maalaadhaan si qixxeessa utuu dhukkubsatanii ji'a yeraa ciisanii dadhabbii hedduu booddee duuti gaariidha jechuun haatuu nama nuffiti haadhoo wajjin dhalatan dhugaa nama jibbiti firris karaa dabsata beeka namarraa gora hiriyaaf miiltoo durii tarra namatti koora kan kee garuu jaalalli addaadha yoomuu nama kamiifuu garaa jaalalaa qabda bifaaf qabeenya laaltee nama madaaltu takka ayyoomuu si nama nagaraan koo maalla shakka galatoomaa. Ayyee dhugaa baay'ee namatti tola baay'ee sammuu namaa tuqa eebbifamiin siin jedha ammayyuu ayyaanni isaa kana caalaa siifa baay'atu ayyee amma daawwattoota keenya kallattimaan gara sagantaa keenyaatti dabarraa ammallee nu faana turaa isiniin jedha eeshi gaaffii muraasan si gaafadha inna amma gaaffii jalqabarratti si gaafadhu gara walalootti akkamiin dhufuu dandeesse eessatti immoo gochaa turte siin jedhasti. Ayyee jalqabuma akkan itti gara walalootti dhufe bari walaloo kana jalqabuma kaasee gaafan siin jedhu baran kutaa 1 2 3 4 baradhu kana yaalii isaan qabu
walaloo kana jalqabuma namarraa fudhattu qabdan diree walaloo of duratti nama ilaaltu akka siineriitti jechuudha. Barani kutaa arfaffaa baradhu mucaa maqaan isaa Gammachuu Tsaggaayee jedhamu ammallee rabbi gargaaree Wallagga Yuunivarsiitii irraa mucaa barsiisudha. Bara kutaa afur barannu amma mana barumsaa Adaree Haroo jedhamutti kan baradhani mana barumsaa kutaa Laalubee jedhamutti barata. Innaan jijjiirratee simiseeratti kilaasii keenya gala ture. Mucaa kanaa wajjin yeruma sanaan hiriyaa ta'e. Gaafa mucaan kun dhufee kilaasii kutaa arfaffaatti kilaasii koo galee wajjin nan hiriyaa ta'e simiseeratti dhufee mucaa kanatti dhiyaadheen baruu jalqabe. Yeroo inni jiru sana walaloon xaafituu hin taane walaloo jaalala walaloo isarraan jalqabe. Sababiin hiriyaa koo ta'eef inni immoo walaloo barreessa ture. Ani immoo yeroo inni walaloo barreessu sana baay'ee walaloo sana jaalladha. Ittan siqa walaloo isaa kana baruudhaaf akkamitti akka inni qopheessu ilaaluu fi keessumaa mana barumsaa keessatti gaafa qophiimti wayii ta'e gammachuutu walaloo qabadhanii ijoolleen sun guutummaan achi ta'an sun akka kootti dharraanii waan eegannatti hin fakkaatu. Sababa isaa walaloo waan baay'ee jaalladhuu fi mucaan sun achi bahuudhaanii lapheen koo baay'ee namanti naa ta'a ture. Jennaan utuu wajjin jiru mucichi mucaa xiqqoo hiriyaa kooti waan ta'eef baay'ee waan qopheessuu fi utuu jedhu bara kutaa 8 barannu amma kutaa 5 6 7 8tti wajjin deemne kutaa 8 gaafa geenyu inni na bukeedhaa darbee an sababiin baay'ee ijoollee ta'e bara sanaa jireenya mana kiraayii dadhabeen isa biraa feenii deebi'ee jechuudha. Inni na dursee barata kilaasiisi. Innaan utuun jedhu gaafa mucichatti ba'ee jedhu akka kanaan duraatti isa argee wajjin walaloo irraa hubachuu nan dadhabe. Inni waan na biraa deemee fi lafan walaloo dhaggeeffadhee maal jedhu waan nan dadhabee fi jira durumaan iyyuu yeroo inni mana barumsaa keessatti walaloo barreessu yeroo inni walaloo mana barumsaa walaloo waan akkasii irratti nu qopheessi ayyaana qaamni akkasii jira ayyaana ijoollee dubartootaa jira ayyaana gumii HIV irratti kutaa gadiitti guruuppii adda addaa jira. Achirratti qopheessi yeroo isaan jedhaniini inni yeroo inni waa'ee HIV barreessu ani immoo taa'ee man waa'ee HIV inni barreessu kana irratti akkuma yaada kooti ture itti agarsiisan ture. Innaa jabaadhu yaali naan jechaa ture jennaan gaafa inni deemee na biraa deemee jedhu mucicha nan dhabe gaa kanaan booda yeroo inni na bukee jiru bar walaloo walalee sin beeku yaa inumaan taa'ee waraqaa irratti qalda malee qopheessee hin beeku. Sana booddan taa'ee ammatuun ka'ee walaloo kanan barreessu waan jedhuun kaase kutaa 7ffaa baradhu gara kutaa 8ffaa sana keessa. Sana booddee walaloo barreesseen gara cheerchii dhaqee cheerchiitti hin qabsiifadhe akka carraa walaloo koo gaafas dhuma naa kennani. Sagantaadhuma uummati yoo dhaggeeffatu bahuudha. Walaloo dhuma naa kenname jira yeroo sana cheerchii keenyatti jechuudha ijoollee walaloo qopheessan ijoollee baay'ee jira. Mucaan hiriyaa koo Gaaroomaa Madessaaloo kan jedhamu walalootti baay'ee kan qopheessu. Walalootti mucaa baay'ee beekamaa isa fa'aa qopheessa uummati isa dhaggeeffata malee kan keenya kana jira mitiire akkasumatti jira. Caalu isaan. Akkasitti dhaggeeffatu turan dura kan Gaaroomaa fa'aa dura godhu akkasitti dhaggeeffataa turame jennaan utuun jedhu na walaloo koo numa yaala. Faazariinis jajjabina naa kenna yeroo walaloo qopheessu bareedaadha haala bareedaadhaan itti kanaan jedha ani jajjabaataan deema ennaani utuu walaloo kana utuun qopheessu ayyaana kamiin hunda barsu jechuudha. Namni mileenaa laatus jira gaafa waldaa keessaa baanu immoo namooti ta'anii eeggeeffatan nama torbatu walaloo walalee yoo ta'e har'a walaloon kee ja'affaarra rasiin jettu ofumaa sadarkaatti godhu. Har'a walaloon kee shanaffaarra rasiin gaafatti gabbaatu utuu malan ga'in dhageessa sadarkaa walaloo keetii jechuudha. Afreejjisaa ammuma baasanii herreganii ammoo sadarkaa walaloo keetii baasanii isteeji marraa buutee gaafatti kaateettu walaloon kee nama torba walalee yoo ta'e torbaffaadha walaloon kee sadarkaa walaloo keetii gabbaatii dhageessa. Naan abdiin kutun ture bakka sadarkaa walaloo keetii yoo dhaga'e ol buusanis gaffuudhanis. Hayyoo kee beektu dabatee fi san dhageessu. Natti tola waan ta'eef walaloon kun waan natti toluuf waan qopheessuu fi uummatatti toluuf kan uummataa qopheessatu hin taane natti toleen qopheessa walaloo keessa kootiin akka hin qopheessa jechuudha. Jennaan utuman qopheessu uummati gara wanta na gochuutti dhufe laayik na gochuutti dhufe gaafan jedhu nama shantu walale yoo ta'e har'a walaloon kee lammaffaarra naan jedhu yeroo sana tokkoffaan ta'e otoo hin taane gara walaloo lammaffaatti achitti na fidanii innaan sana booddee utuun deemu adeemsa keessa walaloon kee tokkoffaa ta'e naan jechuutti ka'ani. Jechuun gaa yeroo baay'ee namoonni walaloo kan isaan jaallatanii walaloo qophii walaloo irratti yeroo baay'ee namoonni kan isaan jaallatanii walaloo ergaa qabu namni irraa bareedaadhas. Garuu walaloon kee walaloo ergaa qabu duwwaa utuun taan nama kofalchiisaa nama bohaarsaa keessaan miira namaatti bu'aa yoo jedhee namni kana taane maaltu dhufa jedhuutu baay'ee si eega. Utuu walalicha xumuruu baattee hin jaallata. Sababii sanaaf anis miira uummata kanaa waan argadheef miira hawaasa keenya waan argadheef haaluma naannoo keessatti ta'e fakkeenyaaf walalooma yeroo
naannoo keenyatti haalli rakkoo dhukaasaa haalli nageenya Yaa, waan jiruufi yaa. sana fa'a irratti waan uummati baqate fakkeessee faana Bakka. walalan ture darbee dhukkubumti maallaa wayyaadhamu dhufee ture waan Yaa, of nama yaa, hoosisu yaa, tokko yaa. isarratti qopheesseen ture uummata hin kolfa uummati Yaa. waan ta'u irratti bakka al tokko jira Maallaa wayii. qocaatu gurgurame bakka warqee taate warqee keessa Yaa, argamedhanii eh. sanarratti qocaa fakkeessee akka waan qocaan warqee taate sanattis miira uummati keessa darbe sana Yaa, eh. isaan waan qopheessu Kondiishinii uummati naannoo jiru wajjin wal qabsiiftee jechuudha. kondishinii haala naannoo jiru nan gol qabsiisee qopheessutti ka'e uummati yoom dhufta dheena eeguu jalqabee bakka nu walalechuutti ka'anii sanaan booddee utuman jedhu jira waajjiraalee mootummaa naannootti yeroo isaan walga'iidhaa ta'an aanaadhaa dhufanii walga'ii ta'anii waajjira jalqaba yeroo jalqabaatii fi waajjira maal jedhamti maqaa wantattii kana kan waajjira qonnaati wantattiin Waajjira qonnaadha? waajjira qonnaa keessaa maqaa gabaajee ta'e qabdi harkaa baddeetti achi keessattanii qopheessan ture Ishi. diraamaa agarsiiseera addeen Yaa. waajjira qonnaati walaloon qopheessan ture maqaama wanti naa kofalchiiseenii Yaa. maqaan jara sana achi keessarraa ibsituu suphaa faayadamu tamasgeen shunxee faayadamu toleeraa fi qaaduu faayadamu ijoolleen waan sana nu qopheessanii Okay. jirti gandi naannoo keenya logee jedhamtu tokko gara logee Ishi. baay'een gorsaa jira karaa logee gubbaa jettee yaada laatte ibsituu obbo suphaa akkasitiin maqaa namaa fa'i walitti fideenii qopheessaa ture yeroo sana gaa innaan warri waajjirattis achi akkas nu arganii bakka walaloon qopheessanii ayyaana mana barnootaa irratti waajjiraalee irratti darbee baay'inaan lafa cidaa irratti lafa du'aa irratti illee iddoo akkas akkasiitti qopheessaan ture siin jechuufan jedhee walaloo karuma sanaan inni gara walaloo koo guddifachuutti dhufe. Darbeesi walaloo kana guddifachuudhaaf jalqabaa fedhiin kee murteessaadha. Mul'ata si keessa jiru tokko fedhiin kee ni jalqabaa murteessaadha. Sababiin isaa faarfannaa jaallatta yoo ta'e kanatti yeroo baay'ee dhaggeeffattu maal ta'uu qaba faarfattoota ta'uu qaba. Amma ni walaloo warra kalataa qaneefaa siineriinuu ta'anii nan dhaggeeffadha walaloo gammachuu mucaama goddanyaa koo anamma jedheesi nan dhaggeeffadha sammuutti shamda deefixuu barbaada walaloo isaanii. Sababiin isaa warraa baruudhaaf akkamitti walaloon qophaa'aa kan jedhu irraa baruudhaaf walaloo isaanii kan warra akka walaloo Dr. Zalaaleen kana fa'aa baay'een dhaggeeffadha. Darbee walaloo namoonni jiru naannoodha walalan illee nama rikoordii godhan sababa isaa walaloon suni iddootti jajjabeeffamuu qaba yoo ta'e namichi kun karaa kana jajjabina argate kan jedhu nan fudhaa iddootti immoo hanqina qabu argate an keessatti arga yoo ta'e aha walaloon kun asitti hanqina qaba karaa kana hanqina qaban immoo hanqina kanarraa bor of eeggachuu gufuu tokkotu nama gufatee miila namaa dhiise baqasse yoo ta'e namicha gufuun kaleessa dhaye sana ati har'a agartee taanaan bor irraa gorta karaarraa jal'ifachuu barbaadde waan ta'eef akkasittiin fakkeenya nama siinerii goggoratteen deemaa ture. Ammas galata waaqayyooti walaloo qopheessaa man jira. Darbees immoo kanan itti qopheesse kanas amma kanan jalqabe cheerchi keessatti asitti gaafa dhufu focus minister of Bonga University kan jedhamu sagantaan wanti naatu kan fellowshipiin jira ture fellowshipii barattootaa irratti waggaama tokkoffaa koo gaafa dhufee dhufu nan sodaadhe bar qopheessuudhaaf nan sodaadhe sababa isaa kanan itti walalaa ture duraan uummata abbootiidha harmootiidha abbootiidha amma dargaggoota kana waan ta'eef amma kan jiru hundumtuu digriidha bar sammuunsaa nama sammuu gurguddaatti nama sammuu naannoo oliiti malee nama sammuu naannoo gadii miti waan ta'eef dhufee mallaale haala isaa nan laale ijoollee walaloo walalan kana nan laale nama walaloon qopheessa sin qopheessus kanan jenneen garuu waldaan kun haasafaniiru walaloo akkani qopheessuun haasafaniiru dhokadhee man taa'e nan waraaban ture walaloo ijoollee walalan nan waraaba galee rikoordii isaa dhaggeeffadhe erga walaloo ijoollee kana madaalee dheeni walaloo qopheeffadheen ayi nan walalan jedhee innaan baay'ee sodaachaa utuun jiruun gara walalootti fidee gaafan kennadheedhu na dabarsan torbee kana hin qabnu waan ta'eef nama biraa qabateera walaloodhaa fi torbee siifa ta'u Sambatan anak emas biro, walalon kapan jadi ini, arras indande amu nama berak kapan torbe sih fatau nan jadi ini, torbe lemah fa, nana ke torbe sedefa, nama biro dah ujung tunte ega, nana ke torbe, biro tunde debe torbe sedefa nana ke, arras sih walalo joli ayah na fundraising giwai kapan santu kopi fatira, kan sani ti torbe sih fatau dan ini, torbe erfafada, kan ambo de warak am tambah de ratu kopi fatde juru tuh lalu narka bosok bofte jadi coba bofte, yona hari ini sih. Maaf itu nung qopheessine maaf yeroon jedhetti naan kennin ofittummaa wayinatti fakkaachuu danda'a jira sanatti aaree dhiisee jechuu waan danda'anii fi torbee arfaffaas naan deebi'e walaloon qabaarras jennaan bakka torbee siifa ta'u torbee isaa amma suma xumuraasaa siifa ta'u naan jedhan kennadhee raadhe torbee shanaffaatti kananii walaloo as fokosii keessatti fellowship irratti kanan qopheesse torbee shanitti jechuudha haala kana kanananii darbee dhufee kunoo waaqayyoon gargaaree as gaa boris immoo kana caalamaa amma sadarkaa
maxxansiisu turrallee amma sadarkaa kitaabaan baasuutti illee nan ga'a yoo waaqayyo na gargaaree ta'ee yaadaa jira. Waaqayyo si gargaara. Hayyee daawwattoota keenya ammallee sagantaan keenya akkatti fufetti jira. Ammallee turtiin keessan faanaa ta'uun jedha. Gammachuu bakka jirtutti kunoo karaa kee namni kuni karaa kee gammachuu bakka jedhamtu innaa akka carraa nu daawwachaa jiraatte kunoo gaarumaan karaa kee jaalala ati qabsiiftirraa jaalala ati walaloo qabsiiftirraa kan ka'e kunoo amma har'aatti walaloo isaa guddifatee ittiin waaqayyoon tajaajilaa jira. Atillee eebbifamii kunoo nama tokko kaasifatteettan siin jedha gammachuu asumaan amsa keenya amsa gaarumaati bakka jirtutti eebbifamii siin jenna. Hayyee daawwattoota keenya ammallee itti fufee jira. Gaaffii amma lammaffaa irratti itti aansees gaafadhu yoo jiraate walalooti qopheessite kanaan dura qopheessite irratti namoonni yaada akkam akkamii sii kennu? Kuni gaaffii bareedaadha. Namoonni walaloota qopheessitu irratti yaada garaagaraa sii laatu. Sababiin isaa yaadi namaa tokko waan hin taaneef. Walaloon qopheessu kana jira walalooni qopheesse baran kutaa 12 baradhu. Walaloo mata dureen isaa annan kolfamoo nan boo'a kunoo borii isaan nama waayidha. Isa kan bara keenyaa maal dubbadhee maal dhiisa kana taa'een ilaalu dhiisan muu konan ciisaayidha. Bara shamaraaf dhiirri qullaasaa bakkee deemu waanuma nama suukeessu kan arguuf kan dhaga'u ofumarraan jalqaba maalan godha kan dhala yommuttiin taa'ee yaadu dubbichillee naa gala. Surree udduutti buusee bakkee kaa'ee adeema akkuma waan maraate kanalleetta namuma qullaa deemu akkan sammuun qabne garaa koon na barate walaloodhuun qopheessee ture. Walalichi xiqqoon harkaa babbadeera garuu wanta nama wantinaa isaa yaadadha malee. Walalooma kanan taa'ee ilaaleeni jiru yeroo sana wayyaa saaqi isaan qaadhamu tokko dhufe. Isa asii gadi Kunoo asii baqaqaa asiin sarbaan hin mul'ata ijoolleen dhiiraa immoo surree ofitti buusanii kunoo harkumaan boorsaa keessa kaa'anii qabanii deemu. Innaan kana ilaalee man taa'ee waldaa keessa uffatanii dhufu. Innaan kanuma ilaaleen taa'ee walalicha nan qopheesse. Yoon ka'ee sagantaalee gurguddaa irratti qopheesse cheerjitti yoon qopheesse miira abboota keenyaatiif sirrii miti. Wantan jechuu barbaade ittiin walaloo kanaan ibsuu yaade. Miira abboota keenyaaf sirrii waan hin taaneefi sodaadheen dhiise. Mana barnootaa irratti yoon jedhe naa ta'uu dide. Innaan kanaan booddee taa'ee ijoollee wajjin qindeessee laadhee walaloo kana qopheesseen sagalee masaa waraabee raadheen walaloo kana dabarsuu jalqabne. Kanaan booddee gaafa walaloo kana dabarsuu jalqabnu inni kaan walaloo sana dhaggeeffatee raatee silkiinaa dawwalee ergaa bara dhumaatii walalooti qopheessite walaloo bareedaadha waan nuyi itti qoramaa jirrudha waan iji namaa ilaalee jibbaa jirudha halluu uffannaa si'anaa guddaa galatoomi waaqayyo si'a eebbisuu naan jedhan inni kaan akkasuma dawwalee guyyaa tokkotti nama 7-8 dhugaa sitti muudhaa fi nama 9-10 abbaa boorirraa anshawwaa ba'aatii aneessa naan jedhani walalochi baay'ee fagaateera bara namoota baay'eetu bilbilee yaada naa kenna innaan garuu gaaf tokko jechuudha wanti naan hin daganne asuman jira yuunivarsiitii kanan jiran ture naa bilbilanii gaafas kitaabna yaadadha barsiisaa maatisiiti kan kilaasii jiru. Naa bilbilanii nan cufe boorsaan kaa'e. Naa bilbilanii nan cufe boorsaan kaa'e. Naa bilbilanii nan cufe boorsaan kaa'e. Bilbichi 78dha. Yoo yaadadheefi yoo dagachuu baadheef jechuudha. Kanaan booddeen gaafa maatee shanaffaa naa bilbilamuun gabbee kaase. Gaafan kaasee dhugu walaloo silkii guratti yeroon qabadhu walaloo makoo sanattu na dhaggeeffachiisan. Wanti nama keessaan silkii makeessaan moobaayilii biraarraa kaasanii na dhaggeeffachiisan. Dhaggeeffadhee maraadheen kanaan booddeen naan silkii itti fuudhanii hin obboleessoo durba maa itti obboleettiin jedheen kanaan booddee nagaadha miti jette nagaadha galata waaqayyoon jedheen nagaa haadha kee dhoowwatu jette kanaan booddee maal taate obboleettii koon jedheen maal qopheessite kana maal barreessite jette maali waanan barreessee atumtu achirraa dhaggeeffadhu kaa dhagaa jirta mitiin jedheen ati keshelebbeedha jette ati keshelebbee mandiraati kan waadee waa'ee uffataa tsaaftu jette maal si galchee yoo qullaa deemne wayyaa fitti baafne yoo qullaa deemne jette maal si dhibe chaapistikii miti dibannee fuula guutuutti yoo dibanne jette maal si dhibe rifeensa mataa keenyaatti qalamii akka barbaannetti yoo dibne jette kiristaana taanus maal si dhibe maal si galche kana keessa jette kana keessa wanti na galchummaa jiraan jedheeni sababiinsa namni kamiyyuu uumaa waaqayyoo waan ta'eef nama kamiyyuu uumaa waaqayyoo qaama namaa gaafa uume akka ta'u uume utuu mataan namaa diimachuutu mala ta'ee waaqayyo sinuma diimessee immoo ture kun ittiin ulfaatu nama jireenya namaa kana uumeeyyuu mataa namaa diimessuun ittiin ulfaatu ture hidhii namaa kana akkas godhee uume diimessuun ittiin ulfaatu ture diimessee immoo uuma ture fuula namaa kana bifa kana fakkaatu kenneefi qalamii kana fakkaatu kenneefi utuu addeessee hin danda'a ture isaaf salphaadha garuu waaqayyo ogeessi kun waaqa jabaan kun ogummaa isaa kanatti fayyadamee namni kana ta'uun hin mala waan jedheef akka bifaaf akka fakkeenya isaatiitti kan inni nuu akka bifaaf
Macaafi qulqulluun isin jedha namniidha. Rifeensa mataa isaa tokko dheeressuu yookiin gabaabsuu hin danda'u. Danda'u. Hanqisuu yookiin itti dabaluu hin danda'u. Yaa sirrii. Kanaaf akkamittiin itti dabaluu dandeessa? Rifeensa Waaqayyo gurraachessee nuu kenne akkamitti diimessuu dandeessa? Waaqayyo akka bifa fakkeenya isaatti nu uume akkamittiin nuti bifa kee kana jijjiiruu dandeessaan jedheen. Isheen kan isheen naan jette arrabsoodha maaloo haadha kee ati keessa lebbeedha baarandaa teessee qaamaa hirtammatii. Ennaan kanaan booddee maafnarraan kaaftu turte silkeennaan akka kilaasiin jiraan jedheen. Kilaasii maalii barattati jette? Baarandaa hirta qaamaa hirta malee jette. Ere qaamaan jiru obboleettiin jedheen. Na arrabsitee gaafa seen quufteettu maaloo jette gaa waan baay'ee jette. Fixxeetta ishee gaafa fixxunatti min jedheen silkii kootiin ani itti dawwale baasee waan ta'eef. Silkii saantibii koo cufachuuf jedhaati. Natti deebisiiti waan jettu dafiiti na arrabsitu muriin jedheen. Ennaa nama barbaade jettee raattee naan kanaan booddee silkii cufadheen. Kanaan booddee ijoollee doormiitti galeen mudannoo koo kanatti meeraadheen akka isheen arrabsiteetti meeraadheen nan dawwaleef. Hin dhaggeeffannaa mee nu dhaggeeffachiisi mucaa masii arrabsite kanannaan. Innaan gaafan bilbilee fedhu siister jennaan innaan dhiifama naa godhe sila siin arrabse natti fakkaataan jedheen. Ati maal na arrabsite reessitu na ati maal na arrabsite natu si arrabsi malee naan jette barteetti bar. Ayi rakkoon qabuun jedheen. Kanaan dura walaloon qopheesse kun kan walii galaatti haala uffannaas yoo ta'e. Amma garuu walaloo masi ilaallatuun qopheessa. Silkii keessa argadheera bakka keessa bareera. Galatoomi guddaasaa torbee dhufu immoo barbaadi dabarfadhu walaloo walaloo masuma laallatuun siif qopheessaan jedheen. Mucaan sun dhugaa seetee boossee maal jettee dhiifama naa godhi anamiti kan sitti dawwale abaluu jedhamti kan sitti dawwale minaamin jettee siistarii ishee nama biraa kennite. Mucattiin beekun ture garuu akka carraa gaafa seen akkas jettu mucaa kana gara baruuttan dhufe biyya ishee iyyuu jechuudha. Mudannoo akkas akkasii jira ijoolleen durbaa baay'eedha gaafan siin jedhu kan na arrabsan yaada namoonni si kennan jechuudha yaada kan naa kennan kan maalla godhan jiru darbees immoo bifuma siyaasaatti fayyadamanii kun obboleessuma koo kaameraamaanii dudduuba jiru kanaani kaameraa dudduuba jiru kanaa wajjin ciimna turre barana dawwalanii kunoo qaama seeraati waan hin taane barreessita bor dhufuufan jedhaa qophaa'ine gi morma keensirraa kutaminaamin kan naan jechaa turaniisi maal hojii nu arrabsite kan jedhanis baay'eedha darbee ijoollee mariyoota koo ta'an jechuudha gochaa sana kan godhan surrii ofitti baasanii kan deeman asin gurdii baqasanii kan jiran dhugaas taasuuf ijoolleen kallattiidhaan na lolan jiru kun walaloo miti maalti galche waan akkasii keessan qopheessii waan akkasii kan naan jedhan baasanii yaadotiin na jajjabeessan irra jireessa kan na jajjabeessan baay'ee jira ani gaasa sana dhaggeeffadhatuun ta'an walaloon kun hin gargaaramu hin gargaaru ammati walaloo si ilaallatu waan ati dogoggorartuun sirratti qopheesse yoon ta'e ati na arrabsuu kee ilaalu sababiinsa akkam ergaan koo kallattii koo laala baqaan daayirekshinii koo laala malee namichi maallaan jedha sun maal fida kun maal fida kan jedhu ilaalu jechuudha sababiinsa yaadisi deeggaru akkuma jiru yaadisi jeequs jira waan ta'eef addunyaa kana irratti immoo hojii hojjetu irratti yaada kallattii poozitiivaa duwwaa eeggataan an kufaadhaati. Sirriidha. Yaadi poozitiivaa akkuma jiru yaada neegatiivaa qabaachuu qabda. Sababiinsa humna sitti godha bari yaadi neegatiivaa yoo jiraates akkuma yaadi poozitiivaa humna sitti godhu yaadi neegatiivaas humna sitti amilee sii dabaluu qaba waan ta'eef kana lamman beekama deemuutu gaarii ta'asin jechuu kan jedhe. Ayyee daawwattoota keenya sagantaa keenya akkatti fufetti jira. Yaada isaa amma baay'ee yaada baay'ee nu kaase daawwattoota keenya ammallee ijoollonni baay'een walaloo adda addaa garaagaraa qopheessaa jirtanii yaadonni baay'ee isinii qabuu danda'u yaadonni neegatiivaa adda addaa namoota adda addaa biraa yaadi kun gaafa isinii ka'u isin immoo kaayyoo keessan beektanii yaada sana akkamma yaadi namoonni yaada tokko isinii dabarsuu inni kaan isin cabsaa inni kaan immoo yaada jajjabinaa isinii laata isin immoo namni kun maaliif jedhe jettanii adda baaftanii walaloo keessanitti kennaa waaqayyoo isiniif kennetti akkatti fuftan akkatti jabaattanii malee namoonni yaada adda addaa isinii kennan yaada fokkisaa isinii kennanii fi isin of ceepha'uu yookiin of cabsuu kaayyoo keessan karaatti eebbisuu akka hin qabne yaada isiniin kennaa akkuma kana sila obboleessi keenya barataan gaarumaan nu kaasee turellee obsin barbaachisa jedhe obsi dhuguman barbaachisa maaliif sagantaan sii kennuu dhiisuu danda'u cheerchi irratti amma sii kennuu dhiisuu danda'u kanaaf obsa keessa dabartanii akkatti fuftanii jabaadha isin hin jenna ayyee wal nu faana tura ammallee sagantaan keenya akkatti fufetti jira eshi ammas walitti deebina gaaffiin keenya akkatti fufetti jira walaloon eessatti barbaachisa jettee yaaddamma akka fakkeenyaaf atamma walaleessaadha bakka walumaa gala walaleessaadha walaloon eessatti barbaachisa akka walaleessaa tokkotti eessatti barbaachisa jettee yaadda baay'ee gaariidha gaaffii bareedaadha dhugaa sitti muufi walaloon bakkumtiin ittiin barbaachifne hin jiru bakka hundatti barbaachisa gaafan siin jedhu faarfataa yoo taate faarfannaa kanatti lafatti itti faarfattu yoo jiraate cheerchiidha sagantaalee tokko irratti
faarfannaan. Garuu walalooni bakka kamittiin barbaachisa. Amma si kaaseen ture sila. Bakka du'aatti qopheessaan ture. Baay'ee walaloo baay'een qopheessaa ture bakka du'aatti. Haati muyyuu malee walaloon bakka du'aatti qopheessanii baay'ee cima. Gaafan siin jedhu yeroo baay'ee namoonni gaafa du'anii kana utuun dubbadde darbe natti tola ture. Walaloo lafa du'aa qopheessaa waan tureefi lafa doogayitti namoonni kanumaan wantina irraa baruu danda'u waan jiruuf. Walaloo lafa du'aa lafa doogayitti jechuudha qopheessaan ture. Namoonni na waamanii na qopheessaa turanii. Fakkeenya abbaa isaatu du'a yoo ta'e kottuu walaloo qopheessinaan jedhe. Namichi sun namicha kaleessa nama wajjin waliin gallee nama kaleessa nama lolu nama gaarummaa hin qabne nama maaliin jenneedha yoo ta'e kanatti qopheessitu at least waldaa kiristaanaa duratti isteejii irra dhaabatteeti. Yeroo baay'ee aadaa biyya keenyaatiin namni gaafa du'e bakka cheerchiin keessaa waaqeffatutti geessaniiti miree sirni awwaalcha isaa sagantaa isaa kan inni taasifamu atichi nama du'e immoo waqqasuu waan hin dandeenyeef abalu kun kaleessa nama dhaa ture kaleessa nama ajjeesaa ture nama lolaa ture hin jettu. Sababiin isaa hin du'e waan ta'eef qaba nama boosisu qabda. hin jejama. Hin jejama. Kanaafi nama kaleessa seenaa gadhee ta'e nama lolu adeemsa sirrii hin qabne hojii sirrii hin qabnetu har'a walaloo qopheessi gaafa siin jedhan waan jettee qopheessitu wal dhaalta. Yoo sobdee waan akkanii seenaa dhugaatti hojjechaa turetti qopheessite isteejiidha. Waldaa kiristaanaati iddoo qulqullaadha. Achirra dhaabattee sobuun si qora. Cubbuudha. Cubbuudha waan ta'eef si qora. Kan nama tokko immoo utuu namni sitti himin si keessaa yaa'ee dhumuu dhiisa. Asuma waantan jedhu yoo jiraate warroonni waan akkasirratti nama qopheessaa yoo jiraate seenaa isin hojjetata. Namichi walaloo qopheessi namaan jechuu dura walalichi namichichi du'e sun waan dubbifamuuf qaba. Seenaa hojjete qaba. Nama gargaareera. Nama wajjin amala tokkoon jiraateera. Nama wajjin buleera. Akka waaqayyoof ta'utti jiraateera. Maal dalagee darbe seenaa maalii kaa'e? Maalirratti qophaa'aaf? Kan jedhu dura adda baasuutu bareedaadha. Kallattii kanaan kanuma jechuu barbaada. Darbee walalooni waajjiraalee irratti hin qophaa'a. Amma waajjiraaleen jiru aanaarraa godinarraa yoo ta'e sagantaa qaqqabaatan irratti qophii babbareedaadhaaf walaloodhaaf hin waammatu. Walaloon achirratti hin barbaachisa. Lafa du'aatti hin barbaachisa. Waldaa kiristaanaa keessatti hin barbaachisa. Galateeffannaa nama dhuunfaa godhatu irratti illee hin barbaachisa. Dhugaasitti muuf walaloon lafumtuu inni itti hin barbaachifne hin jiru. Bakka baay'eetu barbaachisaadha. Walaloon barbaachisaadha. Eessattuun barbaachisa. Eebbifamee hayyee daawwattoota keenya sagantaan keenya akka itti fufeetti jira ammallee nu faana turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jedha. Eshi gaaffiin itti aanu amma fakkeenyaaf ati barataadha amma barumsarra jirta yuunivarsiitii keessa jirta haalota chaalenjii yuunivarsiitii keessa chaalenjii baay'ee jira wanta si quunnamuu danda'anii chaalenjii baay'ee jiru kana keessatti amma walaloo kanaa fi barnootaa walaloo kana wal bira qabdee gaafa laaltu akkamitti barnootaa fi walaloon kun wal faana in ulfaata in cimaa akkamitti wal bira qabdee ilaaluu dandeessasti? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Dhugaa ta'uudhaaf baay'ee omaan jedhu garuu gaafan siin jedhu gibbii kana keessatti yeroo itti qabdu baay'ee ulfaataadha. Sababiin isaa yeroo xiqqoodha kanatti qabdu saatii kee arreenji gootee yeroo dubbisaa keessaa qabattee yeroo kaaffee qabattee yeroo kilaasii qabattee halkan illee laayibirarii waan turtuu fi hamma kana gaafa laayibirarii agaltu ribii waan sitti dhufuu fi qopheessuun ulfaataa ture. Walaloon immoo walaloo qopheessuudhaaf walaloo itti namatti dhiyeessitu nama 3-4 dhiyeessitu immoo hamma sammuu keetii itti yaaddee waan qopheessituu fi itti yaaduu waan si barbaachisuu fi yeroo si fudhata. Garuu hamma ammaatti walaloon qopheesse keessaa kan natti ulfaate hin jiru. Sababiin isaa dhugaa ta'uudhaaf wanti kennaa keetii yoo millee sitti ulfaatu. Akka overtime saatii keerraa fudhattee gaafa fayyadamtu yeroo keerraa fayyadamtee gaafa fayyadamtu sitti tola. Gaafa barreessitu sitti tola. Sababiin isaa waan dibata keetiiti waan tokko waan dibata keetiiti taanaan sirrakkisu bakka. Wanti si qoru yoo jiraate namoonni baay'een kennaa isaanii malee jira mitiire. Jiru namooti baay'een dhiifame yoo naafa godhan malee walaloo fakkeenya kennaan kee faarfannaa yoo ta'e walaloon qopheessa yoo ta'e hin dandeessu. Sirriidha. Dhugaa ta'uudhaaf. Kennaan kee lallaba yoo ta'e achi bee worshiippii godhe yoo ta'e hin dandeessu. Hin fakkeessita malee hin ta'u hin bareedu. Uummata sanaaf hin dhugamu. Like wanti nama satisfaction namaan kenna. Nama harkisu jechuudha. Akkasuma wanta dibata kee ta'e qopheessuu isaa sitti ulfaatu. Amma namoonni kennaa faarfannaa qaban worshiippii gaafa godhan faarfannaa 100tu walitti fufanii uummata faarfachiisanii itti salphaadha baay'ee itti sin ulfaatu. Garuu namooti tokko dibata isaanii malee achi ba'anii faarfannaa tokko itti fixanii faarfannaa lammeetti darbuuf tiraanispoortii faarfannaa silatti hin jalqabanii jijjiiranii darbu. Sababiin isaa dibata isaanii miti. Ofumaan waan achi ba'anii. Akkasuma walaloon illee gaafa barreessitu dibata keeti taanaan waan tokko haala ulfaataa kam keessa yoo jiraate
isin dadhabsiisu. Darbee walaloo gaafa qopheessitu amma yeroo firiin qaba bakka walaloo qopheessuun qaba walaloon saafadhee danda'e barreessuu hin danda'u akka kennaa kootiitti. Dandeessu. Haalaan itti ulfaataa yeroo itti dubbisnaan rakkisee jiru yeroon itti namni faan dhaabatee na eegu walaloon barreessaa yoo jira yoo ta'e na keessaan dhumu. Sababiin isaa yeroo itti ribifaan na fudhatee sokkuu barbaadu walaloon barreessa yoo ta'e yeroo sana sii dhufan immoo jechootuma itti yaalle sii dhufa. Yeroo firii qabdu fakkeenyaa amma tuukaatee amma firiin qaba walaloon barreessa jetteen barreessitu. Bakka amma walaloon qopheessaa edee paarkii ma istiidiyoo keessan kanatti bakkuma mijataa akkasii argadhee walaloon barreessa toolee waraqaaf qophii fudhee taa'e barreessuu dhiisuu hin danda'a. Haala mijataa koo ilaalatu hin taane walalooni haala mijii isaa mijatetti. Kan waaqayyo sitti fayyadamus yeroo si mijatetti tun taane yeroo isaa mijatetti sitti fayyadamu. Akkasii bakka kanaaf hin ulfaatu ammanatti omaan jedhu. Dibata kee taanaan hin ulfaatu garuu dibata kee miti taanaan sitti ulfaata. Hayyee daawwattoota keenya ammallee kunoo yaada bareedaa nu kaasee jira. Namoota ogummaa akkasii qabanii yaada akkamii laachuu dandeessa? Namoota ogummaa kanaa qabanii gabaabsee mayoon dubbadhee darbee namni dibata isaa beekee jalqaba dibata isaa irratti hojjechuudha. Kennaan kee waan fakkaate si keessa bula. Laphee kee keessa bula. Laphee makee keessatti kennaa kan akka qabdu ofirratti bartee jennaan amma yeroo baay'ee namooti baay'ee walaloo qopheessuudhaaf ka'anii rakkoo isteejiin sila siin jedhu sagantaa matii martetu si jalaa fuudhanii dabarsu rakkoo sanaanitu bakka lammata iddoo kanaatti ni yaaddu walaloon qopheessuudhaan abdii mokutanii dibata isaanii sana gatanii itti kaanii. Kanaaf tokko namoonni ogummaa kanaa qaban obsaa qabaachuu qabu. Darbeesi dibata kanaa qabda yoo ta'e nama walaloo qopheessu kamillee utuu hin tuffatin ordoftee ilaaluu eessatti rakkoo akka inni qabu eessatti immoo walaloon sun akka inni ajaa'ibsiifamu eessatti akka itti tole eessatti akka hanqina qabaate follow godhachuu qabda namoota si dura jiran sana siiniir godhattee ordofuu qabda. Namoota sana yoo ordoftee darbeesi waaqayyoo yoo kadhattee dibata makee kanarratti yoo waaqayyoo yoo kadhattee baay'ee jabaachuu dandeessa. Dibata kee kan guddifatu moosi. Sababiin isaa walaloo isteejiin sii kenname barreessitatu hin taane dhugaa sa'uudhaaf gaafuma walaloo barreessu jechuudha. Gaafuma lafa jiru sammuumti koo gaafan akkas firii qabaadhee walaloomti waama yaadu tokko irratti natti dhufu isteejii qabaadhee miti zim jedhee manxaaf waraqaa meeqaan barreesse kanan lafa qaayee lafa naqee jiru jira walaloo zim jedhee dhumachuudha. Waan dibata keetii isteejii duwwaadhaaf hin qopheessin. Booddee innuu gaafa waaqayyoo bakka sii kenne isteejii macheerchii irratti si waamanii sagantaa tokko irratti si waamanii qopheessuu waan dandeessuu fi karuma sanaa bakkee baasuu dandeessa waan ta'eef barreessitee dhuma kaa'uudha. Ogummaa kee kan guddifatu siidha. Taganya goolabuu keenya irraa bakka amma qabxii keenya xumurreerraa iyyuudha. Saayitiis deeme jedhanii jiru. Kanaaf istii walaloo muraasa ishee istii daawwattoota keenya biraan ga'e. Rakkoon qabu saatiinis waan deemeef walaloo tartiiba lamaanii isiniif jedha. Walaloo man kanaan dura laayif kaampaasii ilaalchisee asuma keessatti qopheesse isiniif jedhanii irra deebi'ee isiniif jedha. Jalqaba bakka achumaa inni. Gaariidha. Walaloo man as keessatti isinii walaloo isiniif jedha kan laayif kaampaasiitiin wal fakkaatu jechuudha. Miil kaardii tokko maleen kaaffee kee seenee nyaadha. Tiikeriin kees jaalala IDs kan keen baadha. Kosti sheerii guuchisuuf yoom na gaafatte suuraa baran lafarraa qabu yoo si jiruu koo abuura. Baajanni koo dhumeera jettee garaa jabaattee yoom na nyaachiste ruuzii. Gaafa hundumaa na waamtee cooma naa murtee dhaattaa irrattan dhugaa juusii. Daabboo tokko nattaatee coomaanis na oolchitee na luqqiftu garaachaa. Sobdeen natti wakabdu atakka warra chiikis hidhamnaan na maraachaa. Hiriira qabi jettee dhiibbootti na galchitee yoom na nyaachifte aduu irbaata jireenyaatti namni kan keessa horratu yoomiyyuu beekan badu. Firiideemiin mana keessa sammuu namaaf qabbana du'aatti lubbuu godha. Laawunchii kee yoon dhufe utuu namaan kaffalin aannan eebba keenodha. Paarkii kee yemmuun dhufu kaffaltii tokko maleen hunda seenee daawwadha. Yemmuutti nattaasoftu mogoleen na jabaata kakuu bara mucummaa hundumaa siin raawwadha. Galatooma booddeen itti isinii fufa. Eebbifame dhugaa baay'ee namatti tola. Baay'ee garaa namaatti bu'a. Baay'ee nama bu'aasa. Akkasumallee daawwattooti keenya itti bu'aaraa jiru jedheen jaallatu jedheen amanaa. Hayyee eebbifamiin siin jedha. Hayyee daawwattoota keenya ammallee walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya goolabaa jirra gara goolabutti keenya irraa kunoo to'ataan keenya saayitiin dhumeera jedhee yaada nuuf kennaa jira. Kana amma hin goolamna. Bakka kunoo nama sinii dhiyeessine kanarraa bakka irraa barattaniittu irraa dhageessa irraa barattaniittu jedhee itti eebbifamtaniittu jedhee abdiin qaba. Amma sagantaa keenya sagantaa biraa qopheessinee isineen nutti immoo nagaa waaqayyoon turaasin jedha. Akkasuma amma ammaatti maatii koo hin ta'in subscribe chaayinaalii koo kana subscribe gootanii maatii kootti hin dabalamin jirtanii ammallee chaayinaalii koo Boonaa Guddataa official
Kan isa jedhu search godhanii subscribe godhaatii maatii kootti dabalamaa like share comment gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Ayyee nagaa waaqayyootiin galaa Tokko anadha namnateef deegoodha. Tokko anadha namnateef deegoodha. Inni haadha namnateef deegoodha. Inni haadha namnateef deegoodha. Tokko anadha